Jaalalaasiif qabu otoo ilaaltu abbaa horii taanaan kan jijjiirtu. Ani maqaan koo Oliyaartiin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Baakkootti yeroo ta'u barnoota koos hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Baakkoo keessatti baradheen xumure. Maatiin kiyya sooressadha jedhamuu baatan illee galii mataa isaanii waan qabaniif hiyyeessan jedhamani. Harmeen kiyya gabaatti baatee wantoota garaagaraa kan daldaltu yeroo ta'u abbeen kiyya immoo suuqii mana keenya fuulduratti dhaabbateen jireenya keenya nuu gaggeessa. Ana waliinis ijoollee 3 kan qaban yeroo ta'u obboloota koo keessaa barumsatti cimaa fi kaayyoo guddaafis nama eegamuun ture. Rabbi guddaan obsa nafa baay'isu humnaan qabee ofii tosin hambisu. Haaluma kanaanis barnoota koo kutaa 9ffaa yeroon baradhu guyyaa tokko dubartiimti waliin guddanne otoon suuqii abbaa koo keessatti daldalaa qayyabachaa jiru miiran kanaan dura ishee hin beeknee fi bareedina kanaan dura irratti nagarreen ofiif kan sukkaara kiiloo walakkaa bituu dhufte onnee koos walakkaatti na jalaa kuttee deemte. Anis guyyaa sanaatii kaasee qalbii kiyya waan fuuteef karaa fi tooftaawwan garaagaraa haalattiin isheen gaafadhu barbaadus gara jabaadheen wanta keessa kootti uumametti machuuf garuu waggaa 2 natti fudhate. Haalaa fi sodaan koo yogguunan ishee argu hedduu waan narraa beeksisuuf isheenis narratti beektee macallisti ture. Haa ta'utii anaafis barnoota kutaa 10 maatirikii darbeen kutaa 11ffaa yeroon galmaa'u waraqaa xiqqoo fedhii keessa koo ibsu guyyaa fi haalan ishee jaalladhe irraa kaasee miira keessa koo mul'isu kan fe'e naanaa jettu jedheen barreesseen itti laadhe. Isheenis deebii homaatoo naan deebisiin torbee 2 erga harkatti qabattee booddee guyyaa tokko mana amantaa waliin tajaajillutti akka wal arginu natti himte. Anis tole jedheen guyyaa sana qoqophaa'een deebii ishee yeroon eeggadhu isheenis akkanuma na jaallachaa kan turtee fi fedhii koos hubachaa jiraachuu har'amoo bor na gaafatta jedheen si eegaan ture naan jette. Gaaffii koofis tole waan naan jetteef guyyaa sanarraatii kaasee anaaf ishee hiriyaa jaalalaa waliif taane. Hariiroon keenyis daranitti cimuun hiriyoonnii fi maatiin keenya beekanis lamaan keenyi wal dhiisuu waan dinneef nu dadhabanii nu dhiisanii. Yeroo hedduu wookii yookiin deemsa suutaa fudhachuudhaaf magaalarraa achi siqnee yeroo baanu obboleessi ishee waan arguuf yeroof nu barratti callisee darbus manatti erga isheen galtee booddee garuu reebicha iitichaa fi kaballaa ishee irra geessisaa ture. Kan koo maatiin kiyya erga dhagahanii booddee abbaan koo nama hubataa waan ta'eef wantan gara fuulduraatti gochuu qabu ogummaadhaan na gorsa. Reebichii fi kaballaan ishee rukutamtu anatti hedduu waan natti dhagahamuuf jaalala lamaan keenya daran kan itti nu cimse malee ishees kan hin laaffisne ture. Haa ta'utii barnoota koo kutaa 12ffaa xumureen yogguun yuunivarsiitii Wallaggaa deemu hiriyaa koof gaaffiin fuudhaa biyya alaa yookiin diyaaspooraan tokko fedhii ishee toon gaafatiin maatii isheetti yeroo ergatu maatiin ishees tole jedhanii waan deebisaniif bilbiltee yogguu dubbii kana natti himtu anaanis baay'ee na dhiphisuu jalqabe. Hangan dandee ishee jajjabeesseen isheenis yeroof gaaffii maatii ishee hin ta'u jettee diddus haa ta'utii garuu rakkoon gara biraa maatii sana keessatti mul'ate. Kunis obboleessi ishee hangafaa konkolaataa Ayisuuzii otoo oofaa jiru balaa tasaan mucaa waggaa 11 yeroo ajjeesu walii galteen warra mucaa fi obboleessa ishee kana seeraa fi jaarsoliin araara erga buusanii booddee murteessanii obboleessi ishee qarshii 60,000 akka kanfalu waan ta'eef yeroo sanatti maatii sana keessaa kaffaltii kana kaffaluuf namni danda'u waan hin jirreef qarshiin kun kaffalamuu yoo baate obboleessi ishee waggaa 12 mana hidhaatti waan hidhamuuf maatiin kun rakkoo guddaatti galanii. Kanumaanis diyaaspooraan kun rakkoo maatii kana gidduutti uumame hubatee isin yoo mucaa keessan naaf laattan qarshii kana guutummaatti siniif kaffaleen mucaa keessan hidhaarraa bilisan baasa yogguu jedhu maatiin ishee dirqama heerumte malee jechuun kan duraa laaffisaniitti mani amma garuu guyyaa rakkoo keenyaa kan nuuf hin taane mucummaan kee kamirratti dhashee jechuun ishee rakkisanii. Isheenis wanta gootu dhabdee erga natti himtee booda anis humnaa fi
fi maatiin kiyya qarshii kana kaffaluu akka hin dandeenye waan hin beekuuf deemii kan Rabbi jedhe haa ta'uun jedhe. Anaaf ishees otoo walitti boonyuu erga wal gaggeessinee booda diyaaspooraan ishee fudhachuu dhufe kun qarshii hundumaa kaffalee fi piroosesii biyya alaas xumuruufiin yeroon waggaa sadaffaatti darbu Ameerikaatti ishee fudhate. Haa ta'utii diyaaspooraan sun umuriin hedduu waan ishee caaluuf miiraan walii galtee akka hin qabnee fi mana keessatti hedduu waan rakkisaniif jaalallis isaan gidduutti uumamuu waan dadhabeef as deebitee maal gochuu akka qabdu natti himtus anis haga danda'ame jaalladhu isa waliin jiraadhu innis baasii guddaa sitti baaseera jireenyi lama waan hin jirreef kanuma kan takka carraan si jalqabsiise bareechii jiraadhu jedhus isheen garuu abbaa manaan ishee kun kanaan dura haadha manaa gara biraa fuudhee adda ba'uusaa waan dhageesseef tarii jireenya ishee gara fuulduraatti kana sodaachaa waan dhufteef ammumaan haala mijeeffachuu akka qabduu fi yoo dandeesse haalli ishee fi mijate waggoota muraasa erga hojjettee booddee anaan yoo danda'ame ofitti sin fudhaa yoo dadhabame immoo biyya biraa lamaan keenya waliin jiraanna jettee yaada ishee qabattus abbaan manaan ishee namoota biyyaarraa akka ana waliin ammayyuu haasa'aa jirtu erga baree booddee otoo isheen hin beekin bilbila ishee irratti appilikeeshinii odeeffannoo ishee hundumaa fuudhee gara isaatti dabarsu erga bilbila ishee irra kaa'ee fi akka isheen haasoona waliin haasoftuu fi daa'ima isaaf godhachuun barbaanne icciitii anaaf ishee gidduu jiru tokko lamaan bira ga'e. Kanumaanis baay'ee isheetti aaruun kana dura mana keessa qofaa ishee hojjechaa kan ooltu amma garuu hojii hundumaa ofiisaa godhachuun ji'a tokko boqonnaa bakka hojiitii fudhatee bilbilaa fi meeshaawwan isheen itti fayyadamuu dandeessu erga irraa butee booda harka ishee fi miilla ishee hidhuun ji'a tokko otoo namni hin beekiin mana isaa keessatti otoo ishee reebuu fi kan barbaade otoo ishee irratti taphatu gadadoon ishee dabarse. Rabbi guddaan obsa nafa baay'isu humnaan qabee ofii tosin hambisu. Isheenis haala kanaan turtii ji'a tokko erga dabarsitee booda harki ishee fi qaamni ishee erga hiikamee fi miilli ishee bitaa fi harki ishee tokko kottoonfachuu fi diriirfachuu waan na dideef ammas achuma mana ishee keessa abbaan manaa ishees fayyaarra waan hojjechaa tureef wal'aansa manumatti laachuu fi jalqabe. Haala kanaanis ji'oota muraasa erga dabarsitee booddee yogguu bayyaannattee gara fayyaa isheetti deebitu daa'imni gadameessa ishee keessa akka jiruu fi kanaan booddee karoorri anaaf isheen qindeessine ta'uu akka hin dandeenye riyaan koo boo'ichaatiin natti himte. Anis wanta isheen taatetti ergan baay'ee gaddee booda inumaa lubbuun isheen darbee moo jedheen ji'oota muraasaaf sodaachaa waanan tureef atumti lubbuun kee si keessa jiraatee fayyaa keetti deebi'ii jiraadhu malee anaafis rabbi kan naaf laate heewaan cinaacha koon dhabu jedheen ishee ergan sossobee booda kanaan booddee jireenya gara biraa kan yaannee fi isaatiin amalasaa gaarummaasaa fi hamminasaa walitti qabattee jaalalaan isa bittee waliin akka jiraattu ergan ishee gorsee booda anis abdii ishee irraan qabu ergan kutadhee booddee barnoota koos rabbi na gargaaree eebbifamee dalagaas bakka gaariitti argadheen rabbi yoo na milkeesse riyaa bakka ishee naaf bootuu fi onnee koo bakka hir'atetti naaf guutu argadheetiin jira. Yoo rabbi na gargaares ishee waliin gaa'ela godhannee bultii ijaarranna. Erga kanas riyaan koo diyaaspooraatti heerumte sun abbaa manaa isheef daa'ima godhattee hanga tokkoo fi haga dandeesseen nagaa fi tasgabbiin waliin jiraachaa jirti. Rabbis kanaa olitti mana isaanii keessatti nagaa akka buusuu fi anis nan kadhadhaa fi yeroo tokko tokko daandiin nuti barbaannutoo jiru haalonni garaa garaa garuu daandii gara biraa nu filachiisu. Gaheen keenyi wantoota jireenya keenya keessatti dhufan haala gaarii fi haala sirrii ta'een hiikuun yoo fudhanne malee addunyaan ba'aa nuti baachuun barbaanne nu baachisuu barbaaddi. Ana obboleessa keessan Olee Aartii magaalaa Finfinneerraa nagaa galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi ato'echa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Olee Aartii magaalaa Finfinnee irraa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'e akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya Olee Aartii Finfinnee irraa xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisin jenna. Kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleessa keenya Olee Aartiif yaada jajjabinaa fi jireenya isaa gara fuulduraatti Rabbi
akka eebbisuuf akka eebbistan kabajaan isinin gaafadha. Rabbis jireenya kee gara fuulduraa siif haa milkeessu jecha akkuma ateettis jireenya addunyaa kana keessatti wantoota nuti hin barbaanne nuti hin eegne jireenya keenya nu dirqisiisanii kallattii isaa jijjiiruu danda'an hedduutu nama mudata. Yeroo hedduu jireenya keenya wanta gaarii isaa fi wanti keessi keenya barbaade qofaa waan ta'eef wanta rakkoo jireenya keenya nu mudatuudhaaf hedduun keenya of hin qopheessinu. Namoonni hojii daldala irratti bobba'anii daldala isaanii hojjetan akka jedhanitti daldala namni hojjetu bu'aasaa malee kisaaraasaa yookiin wanta jalaafuu hin shallagatu akkuma jedhan jireenyi dhala namaas akkanuma wanta gaarii fi namatti tolu malee wanta riiskii yookiin akka balaa fi qorumsa ta'ee jireenya keenya nu mudachuu danda'u hedduun keenya hin shallagnu isaaf qophaa of hin goonu. Obboleessi keenya garuu sammuu isaa tasgabbeessee jireenya jaalalaa sana isa jalaa deemte haalli kan itti fide waan ta'eef ameen jedhee fudhatee haga danda'u baay'ee obsee waliin jiraata. Dhumarratti isheenis wanti ishee yaaddee waan milkaa'uu fidideef egaa haa ta'u jettee abbaan manaa ishees garaatti jabaatee wantoota hedduu waan ishee irratti raawwateef isheenis dandeessee ameen jedhattee fudhattee daa'imni erga gadameessa isheetti hafee booddee daa'ima deessee fi quufsaadha jedhamee dubbatamuu baatus garuu kan duraarra nagaa kan qabu jireenya akka jiraachaa jirtu obboleessi keenya nuuf barreessee jira. Rabbi hunduma isaaniif nagaa buusu jenna. Haa ta'utii garuu wantoonni yeroo daangaa darban ameen jennee fudhachuuti malee wanti gochuu danda'amu yookiin murteen sanaan booddee murteeffamu baay'ee ulfaataa fi jireenya keenya keessatti qabsoo cimaa waan nurratti barbaadaniif murteen obboleettiin keenya murteeffattee obboleessi keenya ishee gorsellee wanta gaariidha. Egaan wanti nuti yaadne qofaa otoo hin taane wanta Rabbi jedhes jireenya keenya keessatti waan nu mudatuuf xalayaa kanarraatii barnoota guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa raabsiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee akkanuma anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala seenaa jireenyaa asoosamaa fi odeeffannoowwan garaagaraa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun irratti hirmaachuun xalayaa jaalala yookiin seenaa jireenyaa akkanumallee mudannoo jireenyaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 karaa teelegiraamii nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Rabbii addunyaa kanaatiif araara isaa deebisu jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture gammachiista shoomen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.